afaan ingilifaa keessatti majestic plural jedhaniin sinigaltee majestic plural jechuun nam tokkochi nuyi jedhee guddummaa ofii ibsuudhaaf jecha mootummoonni waan fayyadamanidha. Kun beekamaadha sinigaltee. Kun beekamaadha sinigaltee. Guddina ofii agarsiisuudhaaf jecha mootummoonni waan fayyadamantu jira. Rabbi nama mootii hundaa oliiti. Alhamdulillah rabbil alamin. Guddina ofii agarsiisuudhaaf jecha Rabbiin akkas jedhaa jechuudha. Arabi fakkeessatti wagguu dubbatamu damirri akkanaa kun yookaan pironaawuniin akkanaa kun maal jedhaa? للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه نمني من برا وججر اللين نجدا كأوف قدس نمني أوف قدس اللين نيجرين دبته سنقالته قرآن كيستي ربنا بكا وجيتتي أوف قدسوف قدنا أوفي إبسود أفجتشا كبجا أوفي إبسود أفجتشا ربنا كزر أجتشو وممنو أكزر أجتين دبته بر دكتور أبي يجبر نتي أكنا غوني أكس مرتسيني أكنا غوني جدا سنقالته ebaloo akkana goone keessattuu mootummoonni warri duraaniidha sirriitti kana fayyadaman nuti akkana goone akkana jenne haga ammaa naannoo keenyatti amma maanguddoonni gurguddoon anan jedhan bakka dubbiititti akkana jennee akkana dubbannee akkana murteessinee jedhan namoota tokkocheetu jedha okay kun ammoo sila mee afaan oromoo haafuyyuu akka seera arabifaatitti akka seera afaan ibruutitti akka seera afaan aramaayikii akka seera ingilifaatittu ni jira inni kun uf guddisuudhaaf jecha nam tokkochi nuyi jechuun jechuudha. Sinigalte isa kana ammoo isaan hin dubbisan rakkoon isaaniidha kiristaanonni waa dubbisuma didda isaan akka maal jedhan saa akka rabbiin garbuu irraa waraabessa dhoowwetti sinigalte waraabessi kun halkan guutuu deemaa bula bar garbuun sun naannoo isaadhaa jiruyyuu harree barbaaduudhaaf jecha kunnu eessa deemasi kiristaanonni illee akkasuma yeroo hedduu dubbadha isa kana akka garbuu irraa waraabessi afaan qabame sanitti kiristaanonni waa dubbisuu fi waan jechuu irraa afaan qabaman waa dubbisuun jaalatan isaan bekka akkanuma mirqaanan deemutu isaan dassedhaan mirqaanan deemu khalaas seennee jirra jannata seennee jirra khalaas deema jireenya bara bara gannee jira khalaas cubbuun keenan dhiifu god Ameerikaa deemta amma ulul oofi khalaas isuma kana wanni isaan jaalatan irra jaalatan amma deemnee jirra khalaas nuti lafarra hin jirru cubbuun keenan dhiifamee jira mirqaannee jirra khalaas amma deemnee jirra jedhan wanna tasfaadhaan jiraachuu jechuudha isinii galte tasfaan daangaa dabre waan fokkataadha. Osoo waa dubbisanii gaariidha. Gajjeedhanii haqiiqaa jirtu osoo baranii yaadota isaaniidha osoo hubatanii macaafama kanallee dubbisanii isinii galtee macaafa kanallee sirriitti dubbisanii osoo akkasii deemanii gaariidha. Laakiin isaan irra caalatti dubbisuu caalaa tasfaadha isaan bekka. Tasfaa isinii galtee abdii nuti abdii qabna jedhan. Yoo itti dhufan bar kama lafarra jiru kanaatu ani amma kunoo samiirra jira siin jedha kana lafarra jiru nuti ilmaan biyya lafaati minde nuti biyya lafaa kanarra jiru siin jedha isinii galtee nuti biyya lafaarra jiru samiirra jira siin jedha kama lafa jiru sana siin jedha an sibira jiru bar siin jedha an sibira jiru deemeetiin jira amma nuti qaamaan as jira malee hafuurri keenya gubbaa jira siin jedha akkasanii tasfaadhaan osoo hin taane waa dubbisaa isinii galtee waa dubbisa abdii jirtaa نعم جرى أستاذ أيوة مؤتين متى العبد يتذكر وتجرتين دي ماما تمشي عرفتوا تجدوا شنو سوداء دجرة إذن أنا يونس داش شفتت أستاذ ولا قد تجرت اللي لا ربي قد تدبت أسنين جرارا وهذا ما يأتي وانا في تاسع ما ربي خير عقروتي شهادة فتاني سان نمني وقو أشهد يروكنا دس داني سيقل تسرت جالة النقالة ها يا جماعة كي نعم ساتين نتديمه الرابع ممكن يدير كما
rabbiin barakaa isin haa godhu hunda keessanuu isaaniiti isin haa tiksu baay'ee isin lallabee bar baay'ee isin lallabee agartee tana argamu waan guddaadha rabbiin barakaa isin haa godhuuti laa abaaramtuudha mitiiftuun inshallah ijoolleen bar jajjabaattu kana isin hammeenyaaf jajjabaattiin seenaa hundallee gariin tajibba qabdullee jirti gariin ammoo ta wanna jettullee jirti isin kan das isin jedhu isin galtee yoo namni wanna jedhe ka jajjabaatee waa gaafatulleen gaariidha kasuu ta'ee waa gaafatulleen gaariidhu garuu irra caalatti wanni murteessaa waa hubachuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala jara haa qajeelchu nutillee wanni itti iyyinuufi ufiif jechaa miti isaanumaaf jecha wallahi isaanumaaf jecha karaa namni irra jiran kun karaa hin taane karaa ibiddatti nama fidu malee karaa jannatti nama fiduudhaa miti tokkichummaa rabbiiti isaan yaamna inuma yaamnaan akkasumatti isaan yaamna isin ammoo nama tokko guyyaa tokko afaan isinitti tolee jennaan hin faarsina okay hin faarsina ebaluu nama gaariidha ebaluu nama gaarii nam tokko afaan isinii jabaatee jennaan hin abaarina rabbiin si haa qajeelchu jedhaani yoo nama waan rabsu taate ammoo arrabaan deebisaniif laakiin nama wanna afaan jabaatee qofan abaarinaani enumaa'u yeroo garii ka afaan suuta hidhee dubbatu ka afaan tolu santu irra badaadhaayu akkasiiti rabbiin khayri haa godhuutii jabaadhaa isinin jedhaa barakaa godhadhaa hundi keessanuu dhiira dubaratti rabbiin barakaa isin haa godhu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh abdii nagaan bula waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ayyash ustaazii nagaan nuu bulaa isinillee jazaan keessan jannataa haa ta'u nagaan nuu bulaa halkan gaarii ayye tole Ata deemnaan waadaa jirta maal jechuudha maal isa hojii wal gaafataa irraa miti sila gaafadhu rakkoon qabu wanillee ilma isaaniiti tole maalatti dhaabne bakkuma fi waan mafeete gaafadhu islaamummaa irraa gaaffii yoo qabaatte islaamummaa illee gaafidhe garuu mee warri koomentii jalaa nama arrabsan kun amantiin kun arrabsoon ajajaayu waan amantiidhaan wal qabatu miti koomentiin amantiidhaan wal ilaallatu beeku jechuun namni koomentii barreessu akkanumaan mirqaaneetuma barreessa malee namni waan amantiitii miti kan inni barreessu shi yookaan ammoo amantiin isaa ajajeetii miti waanuma fedha isaanii barreessaa jiran. Okay. Akkasumatti fudhadhu dhiisi kan isaanii. Ishi bakka boraa sunna waa hundaaf isaatiin deeme amma. Ayyesh tola. Ayyesiif watoo qabdaa gaaffii? Ish tola. Kiristaanatti fakkaatti garuu seenisi. Jirtu siinillee. Abbaa caalli jirtu? Rafan isaanillee. Amoo jirtaa? Inni illee rafee. Muhammad Amin jirtaa? Inni illee rafee. Haydar jirtaa? Alhamdulillah. Kasinti saw tokko lama sadii afur nama shanaffaatti argadhe. Naguma kaate. Animo. Ani nagaadha Amoo fi Muhammad Amini ani wal keessa jirra beektaa. Oh, okay. Bakka cufadhu. Naagaleera. Ganda tokko jirra, mana tokko jirra. Eebbifama. Qabtonya. Eftu. Intala warra macaa. የጌታ ሰው የጌታ ጸጋና መንፈስ ያረፈባት አከም ነጋጅርታ ሰገኔን ደጋሙ እንደጋማ ጅርታ ከም ፈያዳ ነጋዳ አምቢከም naga irraftuwat
Ani senarafu. Ya? Rafu nani se. Maal akkam waan sillaasee kanas yaada sitti ta'e moo barakan? Abdi nan ko balishu senungwa. Kolfi maal abbaa isaan kafaltamoo? Nagaada kaasin jirtu akkam? Nagaadha wallahi. Baga jiraattanii maaltu jira? Nutu jira kunoo. Jiraachuun keessan bareedaa baga jiraattanii. Mana cufinaan jedhaa jiru ijoolleen biyyi nagaa miti. Akkam shaadaa qabachuuf jiran dhugaadhaa? Maal? Hin beekne akkas jechaa jiran yaani jedhumaa dubbisuu jira. Akkam dhugaadhaa? Eenyutu? Akkas jedhaa jiran hin beekne jala kanaa warra koomantiitti akkas jedhanii. Jechuun dhugaa yoo hin taane dhugaa miti jedhi rakkoo hin qabu. Okay, anaan jettasi. Sumaan iftuutu shaadaa qabatu deemti jedhan dhugaadhaa? Ara. Eenyuun akkas jedhu Ismaa'il gadda gastii kanarraa oolee ijoollee kiristaanaa gaaffii gaafadhannaanii achi na lolan kanuma arganii akkas jedhu ta'e malee lakkii dubbanneen. Ati gaaffii kiristaanota irraa gaaffii qabdaati? No, kaleessa akka carraa shaadarra baradhee isaaniif gaaffii gaafan hiyyeessu achitti na lolan ijoolleen kan achitti wanti na arganii akkas jedhan yoo ta'e malee shaadaan qaban damnaamin illee hin jenneen dubbanne illee dhugaa dubbachuudha. Okay, kiristaanota gaaffii gaafattee? Gaaffii tokko gaafadhannaanii garii shaadaa waltee ufte namni jedhanii mana darbatanii achitti yoo na arganii yoo ta'e malee ani waa'ee kanaa dubbanne jiru. Okay, maaliif si darbatan garee shaadaa dhaqxisiin jedhanii? No, na qorii ni gati mo nagaada ofii. Loo rakkoon qabu maa akkasumaan nuyi rakkoon qabu ችግር የለውም. ኖርማል ነው ይሄ። እሺ ማል ጋፈት ጋፊ ማሊ ጋፈት ያየሽ rakkoon qabu dhiisayesh. Warri shaadaa sun rakkoo qabani beektaa warri sun gaaffiidhaan nama muddaniiyyu. Maal gaafattame ati kiristaanota gaaffii? No, gaaffii ani gaafadhee gaaffii maasii baradhee deeme tokko gaaffii kiristaanaa kan ilaallatu gaafadhee malee gaaffii musliimotaa miti si galte. Ammallee gaafadhu waan siin galiin gaafadhu wallahi. Yoo waan fedhan siinaa jedhanii waan fedhan siyaa godhanii gaaffii gaasa ta'e gaafadhu sodaatin ishii. Hayyee. Gaaffii gaafatuu baay'ee hin dhorkaa? La ani gaaffii qabu jechuun ani gaaffii natti fakkaatee ijoollee kiristaanaa fi hiyyeessa beektee gaafa sana namoonni hedduun tajaajil achi keessaan tajaajilu yuusaa anillee biyyatti tajaajiltuun ture garuu garee waa'uun agaa jirruu fi waa'uun biyyatti baranne fardaaf lafa wal caalaan jedhanii naanii nafanuma aaranii jechoota tokko darbatanii anillee waan akka hin dubbanne achitti ijoolleen achi jirtan shaadaan qabaddaa manaanii daamanaa midhaan dubbanne sana darbatan jennaan baay'ee sokke. Okay, miidhamteettaa reeyyaa osoo darbatan sanaaf teettamoo akkam miidhamteettaa? Maayilli miidhamteetta nan gangaladhee malee. Jechuun si yaalchisna rakkoon qabu egaa mana garee shaadaatitti waa barattee waan baratte san dhaqxee gaafannaan darbatamte rakkoon qabu baajata kiyyaan si yaalchisaan. Abdii jira dhugaa nan qorii ka ammallee jecha na baasaa argatanii maaliif beektaa wanta si baasuu fi wanta si nyaatu situ beekaa yaa'u jechuun. Yaa. Dhugaa keeti. Maaliifuu bakka asibiibbat ጥያቄ የሆነብሽን ጠይቂው ዋን ጋፊ ስታይ እስላሙ ማራዮ ጋፊ ቀባቴ ኮኖ ኮቱ ድሬን ኩኖ ፈርድስ ኩኖ manni keenya as jira kottuuti gaaffii barbaadde islaamu irraa gaafadhu kiristaanummaa irraa ammoo waan gaaffii sitti dhaqii gaafadhu abbaan barbaade yoo si darbates hin kaata si ajjeesuu hin danda'u namni si darbataman yoo si darbatanis gangalattee makaata laala yoo kufte ammoo lafatti iddoo kuftetti hin hafin kayyima ammas gaafadhu yoo si darbatan ammas ol kayyima gaaffiin qaba jedhe gaafadhu ጥያቄሽ እስከሚመለስልሽ ድረስ ማለት ነው አገሲ ዴቢውት ኦ si darbatan lafa gangaladhu basma am jedhi maul kai gaafadhu laal gaafike yookaan immoo bismillah jedhi. No, ani nama basma amit sagadu miti basma maal jettee sila jechuun ani nama
Aye. Nama waaqa ta'u Yesuusitti Bas nama malee Maariyaami ምናምን ያኔ ዋነ ከናል ነገር ሲገል ያኔ ኦ ማርያምት namantu ati? ነው ማርያምች nama ነው ያኔ Okay. Isa shiin deessettoo namantu? ni nama na isatti mo Haadha jibbanii ilmoo jaallachuun eessa jira reeftu? no ishi Maariyaamiin iyyuu jecha Yesuusin alatti waa takka hojjechuu hin dandeessu kanumaaf beekte Keef? kiif gaafa itti yaanichis jechuu barbaadde Akkam maal jechuudha akkamitti jecha Yesuusi? Yesuustu Maariyaamiin bula moo Maariyaamti ishii isaan bulti? Maariyaamiyyuu Yesuusin bulti bar isheenuu laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah ilma haadha ajaju takkaan dhageenya nuti. jechuun kennaadha kaa kun yeroo siin jedhu No. akka anaaf si dhalannetti yaadini kaabdeetti nagumaa fi fiigaa ta'a. Akkas namni akka dhugaa waaqa jiraata akka namni sin dhageenya kana dhageenya namni waaqayyo isaanii adaban qabu siin jedha maaliif jennaan akkamitti haadha ofii ajajnyaan bar dubbiin badde. እኔ መቼም ማርያም አይመለከትም Ande tayyib ati amma fakkeenyaaf haadha kiyya yoo haadha kiyyan kabanya akkamitti na kabajjare? ati ko dubbi foonii miti kaa ati amma maazerii kee jaallatta malee Maariyaamii fi Yesuus maaltu walitti fidere? Deemaa Maariyaam haadha Yesuus miti? haadha Yesuusi garuu anna qaban itti qabaa Oromoon gahamammaa Ande ka Yesuus balaa ko jechuun utuu isiin hin jirre ban argamuu hin dandeessu bar otoo Maariyaam hin jirre Yesuus hin dhalatama. jechuun egaa akkanatti taa'ee gaafas. Abdii dubbina akkas osoo hin taane warra Ortodoksii Maariyaam fi Yesuus itti amanu warri Pheenxee dammoo yaani Yesuus qofatti amanu Maariyaamin hin kabaju malee hin sagadaniifi jechuudha. Era cubbuudha Maariyaam ilma kabajanii haadha dhiisuun. No abdiin fiigini kaa suuta deemna. Atamma amantaa Pheenxee keessatti Yesuusin hin jaallatta si yaaggettanii waamtu miti isaa akkuma si yaaggettanii waamtu. Rakkoon qabu isuma beektu sariin jedhe rakkoon qabu Yesuusuma jedhe. Isa amasini akka amantaa keessanitti hin kabajullee hin jaallattullee maqaa isaallee nooftanii kabaja guddaa fi qabu. Nu illee akkasuma Maariyaamii hin jaallanna hin kabajna garuu ittiin sagannu isin jechuu barbaadeen si galte. Okay. In kabajju garuu kabajaan kennituufi? Balaan buutee ati gaaffii magogaan nama baala yoo jedhani muka hin jedhini kaa. Baqa bishaan itti naqe ka yoo gogellee ati xiqqoo masi bishaan xabbetti godhi rakkoon hin jiru. Amma fakkeenyaaf dhaggeeffadhu atammaa ergamoota rabbii kamiyyuu ni kabajjasaa isheenis akka tokkotti ergamaa rabbiiti hin jaallatamti hin kabajamti garuu itti sagaduu hin qabu bar si galtee waan ati hubachuu qabdu. Okay. Maalan itti sagadin jenne baran illee kabajin sin jedhe malee itti sagadi yoom jedhe illee baran. Ikkoo kabajamoo nama isamoo kabajamoo namayyuun kabajaa bara nama guddaa gaafa argattee taa'umsa irra kaatee teessisuun jirta nama dadhabaa agartee gargaaruun jira kabajni waanuma jirtudha bara akka namaattis taate si galtee malee Maariyaamiin kanaafuu Maariyaamiin kabajuu jechuu barbaadeen. Isiin haadha waaqaa ta'e Balaan buute eeka. Haadha Waaqayyo waan deesseefi? Waaquma waaqaaf lafa uume kana isa Maariyaam illee uume kana deesse? Waaqaaf lafa kan uume waaqa dabar waaqarra waaqni hin jiru si galte? Okay. Isumaadha inni Maariyaam deesse sun? Maariyaam kan isheen deesse Yesuusin deesse. Inni illee waaqumaa jechuun isu waaquma waaqaaf lafa uume mire inni? Yesuus waaqa osoo hin taane ergamaadha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Akkanabbo. Akkanattan si beeka Yesuus waaqa osoo hin taane ergamaadha. Yaa salaam akkasii waaqa isa erge jiraame? Yesuus waaqa qaballee ergamaa rabbiiti. Yaa kan eenyu waaqni isaa sun? Balaan buute joo
Waan waaqarra hin jiru jedhee si hime oo maalirra deddeebite na gaafattaa jeeti. Abdi manfasi ke sadu mejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.